nama tokkootiitu isin ergeen Oromoo miti nuun naan jedhe akkami jennaan Arabaa fi Soomaalii isin keessa guutuu jedhe hawaasni addunyaadhaa guutuu walii wajjin jiraata haati Oromoo miti jedhanii qubatti laatan akkamitti ana tahee waan jiru irratti Naayiroobii irratti barreessinee jechuudha. Oromoo irraa dhalannee hin qabnu makaa biraa uumaan nu qulqulleessa hojjechuun beeknu shira. Eenyummaa keenya baraa seenaa kalee isaatirra Oromummaan dhalootaa bara hafuu hin dandeessan nurra warshaan jeequmsa bara ooftuun olola dharaa harkaa haaftu nurra yaadachuu qabna marti hundeen dhalootaa eessa dhalatee abaa'u Harargee tusii Harargeedhaa tajilba naman dho'isine keessatti abaa'uun dhalatee hamma yoonaa ga'ee jechuudha. Kuni riibaan danqaraan jiraatee riibaa yookaan bosonti jiraateeti miti onnee ilmaan Oromoo Harargeetiitu bosona golga isaanii ta'e achi dhalatee hamma nagee abaa'uun eenyuun bu'uureeffame hojaa seenaa wal saamuun gaariidhaa miti hedduu bokkota abaluutitu abaluu caala sabuma tokko keessaa argamanii dhaaba kanaatiitu kana caala jechuun irra guddaan qaawni isiin nu seenteen qaawa amantiidhaan wajjin wal qabate nu seentee jechuudha amantii tanaa